يا أبا منخيا أبا مسرقيا أبا همرقيا إيه كبجما أبا ومرقيات بيك من جي lagi fat obboleessa kiyya jaarsa kiyya maal kiyya jechuun isi waan hunda kiyya jechuu barbaaddeeti miti luuk maammi as bira na dhageeffadhu. Ani dubbiin dhiifama guma dubbiin keeti amma arafaatiin deeggaraa jiran dhiifama naaf godhiti siin faallaan deemaa jira yeroo kamuu haqa akka deemaa waan takka gumaan maame ye na dhagee maame lafeetiya gumaa waan takka hin fidu waan takka hin daangeessu maaliif ka jettu yoo ta'e ani gumaan jaalanne fatiin jaaladha. Fatiin koi maal siin jedha Arafaat Fatiin maal siin jedha yeroo ayyaana isaa hogguu laaltu farra ni qaba yaani Ani Fati anatu beka mami anatu beka Fati anatu beka sama ni beka iti wanan sinjat lumburain jalan andu yes lain jira no kocok kan aye mami tifufi mami amma dubbiin suutuma naa galaa dhufte beete umuriin kun yeroo fagaattee dullachooma dubbiin dafee nama hangalu yoo nama gale immoo dafanii deebii isaa argatu beettanii ijoolleen jarjarre ani suutuman dubbii dhaggeeffataa ture amma as keessatti wanti dhan bareechee dubbii gargar baafadhee jedhe kan jaallate Arafaat Toofiq kan jaallatame Fatii Mahammad gumammaan manatsarii kaa'atee kan fataa jedhee akka abbaa abukaatootti jiddu laman taa'ee kan inni daanya'u innumti mana maali awwalu sharti wal insaan jedha arabni yeroo dubbatu. Gaafii Fatii kiyya jechuun laal midhaan onnee kiyyaa. Ani san gaafadhe naaf deebisu gaafii kana. Akkan. Iyyee galatoomii ulfaadhu Muhammad bin Aljaziira gaafiin na gaafatti sirri hanga danda'e sirri masii deebisuuf yaala jechuu waan beeku. Ayyee. Arafaatii fi Fattaan beekute jechuudha. Garuu immoo miira waa'ee jaalalaayyuu gaafa inni haasayu gaafa inni dubbatu bakka guddaa akka walii qaban hubadha afaan isaatii kan dhaga'u. Isiin garuu gaafa gastii isaa irra dheeyitu ati abbaa warra kootii akeekaa jireenya kootii abdii jireenya kootii gaggabsaa koo caccabsaa koo wanti isin jechi isiin ittiin isan ibsin hin jiru. Fufee sii kaa riqicha sii ta'ee sii ciisee narra deemtaa jettuun takkaa jechuudha. Gaafa achii as deebitee gumaa manaaxirii sirreeffatee calalaqee jaayii cidhaa galtu fakkaatee as taa'u kana hoo maal gooti? Inni obboleessa kiyyaa nama gaafa rakkoo na cinaa dhaabatu malee hariiroo takka hin qabnu waliinis hin qabaadhu. Kana booda argama isaatu hin fedhu. Nuti kan beeynu bar nama tokkorra ta'ee nama 1,000 ta'ee qabrii gadii fi qabrii olitti fiqiris ka maqaabir akka jedhan sanii akkaaf bakka hin filattu nama jaalattu ibsuuf. Siigalee isiin garuu gaafa namni muraasni jiru ittiin boonti beeyta. Gaafa namni hedduu ta'u ittiin saalfattee obbolummaa achi harkifti. Kun immoo sirrii miti. Ani inni akka nama tokkotti garaana nyaata. Siigalee miti. Cuunfaa yaada kanaa yoo si himu ani kaayyoo fi karoorri akeekni galmi kiyya isaan lamaan akka wal dhaban. Akka seexaanaatti akka wal laalan. Akka diinaatti akka wal laalan. Siigalee. Wanti suni amma galma naa gahaa jira na fakkaate. Maaliif kana barbaade ka jedhu gaafiin kun deebisee akkanatti hin kaasne immoo abdiin qaba. Haay. Huy. Maambat dubbaddu? Fakkiya naasa barii xiqqoo sanyii kiyya xiqqoo banaasa barii. Okay garaa kiyya. Khayraatu layyuu anna faraate arabni yeroo dubbatu. Ati jechuudha beektee girrigirrii keessa injeeraan ijji shambadde jedha mana taasisaa boo'icha kanatti beektee hogguu namni nyaata kana halkan irbaata walii guuree nyaatama miti. San keessa yeroo namni mashaqqaa godhu wal dhabbiin jiru kaan jidduun loohee waa nyaataa beektee amma ati kaayyoo karoorfattee imaammata lafaa kaatee baatee bobbaateef guma kallattiin naagalee jira kuni. Kallattiin naagalee jira. Amma rakkoon kan jirtu Arafaat bira miti. Akkuma sana ammoo obboleessa keenya Gumaa qeerroo Oromiyaa. Nama sin jirre maqaa iyyaa. Rakkoon kan jiru gumaa bira kan jiru. Rakkoon kan jiru gumaa bira. Koomantii jalatti ijoolleen koomantii jalatti eeywa. Usaa dubbatu. Dubbatu maamee beektaa. Naafu Gumaa qofa bichaa osoo hin taane rakkoon Arafaatiin bira sababbiin isaa immoo anis anatu dubbii kana hankaasee ana jalqaba irratti. Ati sin jaallattaa isa? Anisiin waan isa wajjin wal jaalatan se'ee gaafii kana gaafadhee naaf eeyyamtaa masaaluu ta'uu barbaada.
Aye. Mamet. Dubbatu ya. Yaa Rabbi obsanaa kenne. Ifama. Itu ya mesti dhaggeeffadha wallahi. Masaanuu ta'uu barbaada waan ta'eef jedhee kabajamaan gaafadhe. Kaza hin lolte jechuudha yoo fedhe isa bira dhaqii isa jaaladhu yoo fedhe si haa fuudhu fedhu maal si haa godhu aniif hin dhoomaa walitti hin qabnu aniif hin obboleessa maalidha jetteetu maan eegalte erga obboleessa taatee erga inni obboleessa sii ta'e ati obboleettii waan isaa ooltu ta'ee iyyuu maal ooltaree karuma seeraatiin naannoon jettu anillee dura wanti si gaafadhee fi waan dhuguma wal jaalatanii wajjin jiran see akka obboleeyyan ta'uu beekeen gaafadhu achumarraa kaastee jechuudha Arafaat gumaanillee achumarraa yaada keessaa qabu himatee jechuudha innillee waan qaraannoo jedhaa Mahamad. ani immoo isa baay'ee jaaladha masaanuu ta'uu fedha arfaffaallee yoo ta'e jechuudha Bareedduudha. Amma mucaa beektee isin qofa miti. Chiikonnee jala jirtu guutuuru jechuudha. Sila mucammaanuu kan akkamiiti Fatimmaan jettan kunuu jettee garii miira keessa jirti beekte kan koomantii teessee hin daawwattu kun beekte. Namni yaa zaman ammaa kuni. Mahamad. Aywa. Maamee lafeetii ya carraanaa kan dhugaa takka. Labaasii guutetti fuufi. Ana amma fatii kana dhugumattiin onneerraa qulqulluu onneeti ya qulqulluu jaaladha takka jee isa kana niin jaaladha ani firii ta'e isaa hojii jiraachuu barbaada hugguu shamarri kun dhufee waa'ee sana biratti haasee waan inni isa jaaladhuuf ni naar siigalee nama jaaladhu bakka ani namaan jaaladhu tokko ani firii ta'e isaa wajji waa hunda onnee xiyyeessaaf kannee garaa xiyyeessaaf kannee waa hunda xiyyaan isaa wajji already miidiyaa irratti xiyyeessaan haa ta'u qunna garii waan feena anaaf inni jiraachuutti jirra innaa gizee namni shamarri dubarri biraa dhuftee isa kana niin jaaladha naan jette aniin tun onneerraa hin jaaladha jiruuf jireenya xiyyaatti miin isa maratadhee jira niin aara maali beekta amma eeliin naagalee jira dhufaniiti isa kana niin jaaladha naan janii hamtuu na keessaa baasanii dubbii na keessaa qotanii hoggunan hamtuu isaa dubbadhee hoggunan isan jaaladhu jee sagalee waraabanii isa bira geessanii anaaf isa duudaa garaa godhanii jechuudha. Sigale kana caalchisee amaaraatiin xiyya maali beekta haasoo namaatti dhiisee waa'ee namaatti dhiisee ani jaalalaan isaa qabu dhugoomsee leelisee mul'isuun qaba. Kanuma. Faatu waan tokko wanti sitti himu awwalu shart dubbii akka jaarsa tokkootti wanti sitti himu nama tokko hanga jaallattu hanga kabajaa qabdu hanga onnee kee laattuuf beekta malee namni maaliif isa jaallata inni maaliif akkamitti hangamna jaallata dhimmoota jedhamuuf biizii of gochuun qabdu ati. Fatiin jaallatani maashaallah jaalladhu kabaji waan shamarri abbaa manaa siiti yookaan nama jaallatu tokkoof gootu godhi min halaalul tayyib karaa halaalaatiin jechuudha sii galee raawwadhuufi. Kana ammoo jechuudha beektee inni maaf akkasinan jaalatini shamarri kaana namalee maaf isa jaallatti wanti jedhamu gawwaxiidha. Maalifi al-rajaalun al-qawwaamuun jedhama mantaa keenya. Dhiirri jajjaba hanga afurii fuuchuu mirga guutuu qaba. Halaala jechuudha sii galee. Sana gochuudhaaf immoo fatiin hayyama keenya eegu. Kuni waan shari'aa keenya jiru keessa jiru. Amantaa keenya keessa waan jiru jechuudha sii galee. Yoo siif taate tafaddal maafi mushkila. In ta'u yoo ta'e immoo rakkoon qabu khayru wa khayraati. Yaa'u jechuun sii gala dubbiin bareeche. Kanaafuu jechuudha. Inni jechuudha beektee guyyaa sin fedhu jedhuus haa ta'u akkuma sana dabalata ammoo sirratti na baluuf fadhaa jedhu murteeffachuudhaaf fatii qofti gahaadha jechuudha. Gumaatiin akkana kunoo bakka saniin barbaadu turanillee. Muhammad bin al-Jazeeraa sin galchu naafuu sin galchu maamaa sin galchu taamiraatiin sin galchu. Murtee isaa lakki geeffadha. Naafuun masaanuu. Salaam alaikum. Maal jedhu? Ani reefaa wayii kaastee turte beektee. Waan sanii akkam biraa mammaaksa biraatti dhaga'ee ciini gurguddaan gaafa gaggeeffamu ciini xixiqqaalleen hin dhabamu jedhan beektaa. Baajii jalaan qululluun bishaan dhuyidiillee asuu jirti. Akkan. Ani kaayyoo fakeeka galma kiyya wanti fudhee lafa karoorfadhee ka'eefiyyuu isaan duyidaaf garaa godhu. Sigalee silaa humna qabaadhe. Shira wayii kireet godhee gadiin bahee waraana addunyaa sadaffaa jidduu isaanitti kaasuudha. Sababni noo? Kanarraa ammoo isin ibsuun hin barbaachisu sababni nama barate kana dirruma dhaanii beektaa.
So kanaafi isaa walloluu qaban eeyya walloluu qaban. Waliin ta'anii waliin ta'an. Waliin madaalanii waliin madaalan. Inni illee hin ta'uufi isiin illee hin taatuufi. Kanaafi carraan isiin qabdu akkuma reef ittiin saalfattee obboleessa kiyya jette san carraa obbolummaa wajjin itti fufuudhaan ni qabdi. Sigalee inumaayyuu Sansiif carraa beeka. arafaat carraa arafaat isa faana itti fufuu caala namni carraa wajjin dhiyaachuu